Bunnoo Beddellee aanaa Daaboo Waannaa keessatti waraanni faashistii Bilisiginnaa namoota nagaa irratti reebicha raawwachuun dhaga'ame. Gabaasa qindaa'eef Jaalii Yaadannoo Oromiyaa. Godina Bunnoo Beddellee aanaa Daaboo Waannaa ganda Cooraa Kanaaboo jedhamu keessatti gaafa muddee 19/2025 waraanni faashistiin Bilisiginnaa namoota nagaa hojii idilee isaanii keessaa qabuun reebicha akkaan jabaa ta'e irratti raawwachuu jiraattonni gandichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Namoota reebichi laalessaan irratti raawwatame kan ammaaf maqaan isaanii nu ga'e keessaa muraasni obbo Hiikaa Badhaasaa, obbo Addunyaa Barkeessaa, obbo Waaqwayyaa kanneen jedhaman yoo ta'u, namootni kunneen hirmaannaa siyaasa qaama kamiiyyuu keessaa kan hin qabnee fi namoota hawaasa biratti jaalalaa fi fudhatamummaa guddaa qaban akka ta'an jiraattonni dabaluun dubbatu. Murni xiqqaan saba guddaa kana dararee balleessuuf haalduree jiru mijeeffatee waraana isaa biyyarra bobbaasuun ilmaan Oromoo xiqqaadhaa hanga guddaatti dararaa ulfaataa ta'e guyyaa guyyaan irratti raawwachaa jiraachuun isaa kan mul'atudha. Godina Qellem Wallaggaa aanaa Daallee sadiitti waraanni faashistii PP uummata nagaa hidhuun iraarsaa jiraachuun himame. Jaalfalmataa Lammii dabalata qaba. Godina Qellem Wallaggaa aanaa Daallee sadii ganda Caamoo keessatti muddee 22/2025 waraanni maafiyaa PP namoota nagaa badii tokko malee hidhanii iraarsaa jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaaf gabaasan. Akka maddeen eeranitti namoota maqaan isaanii Buusaa Eggazuu, Waaqshumaa Daggafaa, Geetaachoo Shaanqoo, Mokonnin Baanjaw, Tundaa Guddataa, Gaaddisaa Gaaromaa, Qabbanaa Dubbaallaa jedhaman badii tokko malee magaalaa Anichaatti iraarsaa jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Murni Bilisiginnaa erga ijaaramerraa eegalee afaan qawweetti dhimma ba'uun golee Oromiyaa cufa keessatti irra deddeebiin ilmaan Oromoo sababa Oromummaa isaaniif qofa maqaa garaagaraa itti moggaasuun yakkee, ajjeesaa, hidhaa, saamaa akkasumas buqqisaa turuun ammas bifa adda ta'een maqaa olaantummaa seeraa kabachiisuu jedhuun kan duraan barameen olitti ammeessaa jiraachuun ni hubatama. Bilisiginnaa uummata nagaa irratti yakkoota garaagaraa raawwachuun hojii idilee taasifachuun uummata hirmaannaa dhaaba siyaasaa kamiyyuu hin qabne sababa Oromummaa isaaniif qofa yakkuun roorroo fi gidiraa hamtuuf saaxiluu itti fufanii jiraachuun ni beekama. Godina Gujii Lixaa aanaa Qarcaatti saamichi maatii qabsaa'otaa irratti jabaachuun ifoome. Caalaqaa Fanfayyeeraa waan qindeeffate qaba. Godina Gujii Lixaa aanaa Qarcaatti gareen faashistii PP maqaa maatii qabsaa'otaa jedhuun gandoota akka Gaalessaa Nageessoo, Gaalessaa Burqaa, Abdii Boruu, Baddeessaa Funyaan Qaawwaa fi kanneen biroo hedduu keessaa buna kuntaala hedduu fi qarshii gaafa muddee 18/2025 gurrachuun gara aanaatti akka geeffatan jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Duulli saamichaa kunis tibbaa uummanni ooyiruu irraa buna funaannachuun qeetti galchaa jirutti hordofii taasisuun maqaa jiraattotaa hin ibsineen yakkanii saamicha egeree dhalootaaf yaaddoo ta'e raawwachaa kan jiran hoggaa ta'u qarshii dabalatee kan uummata irraa guurame miliyoonaan kan lakkaa'amu akka ta'e itti dabaluun ifoomsaniiru. Namoota saamaman keessaa muraasa maqaan nu qaqqabee jiraattota gandaa Gaalessaa Sokkee, Addee Ushee, Damboobii, Tukkee jalaa sababa abbaan warraa kee miseensa waraana bilisummaa Oromooti jedhuun qarshii 300,000 fi 40,000 akkasumas buna kuntaala 27 waliin jalaa saamuun addeeffameera. Kana malees guyyuma kana Addee Yasanee Gammadee Dirree jalaa buna ooyiruu tokko guutuu kan baay'inni kuntaala 32 ta'e jalaa fudhachuun qe'ee obbo Xuunee Aduulaa Barkoos yeroomaa wal fakkaataa deemuun buna kuntaala 19 jalaa akka saaman odeessi gamasii nu qaqqabee ni ifoomsa. Akkuma walii galaatti uummanni godinichaa hanga ilmaan keessan miseensota waraana bilisummaa Oromoo ta'an galchitanitti saamichi isinirraa hin dhaabbatu maqaa jedhuun saamichi irratti jabaatee akka jirus jiraattonni itti dabaluun ifoomsaniiru. Godinni Wallaggaa aanaa Gullisoo keessatti waraanni Abiy Ahmed maatii qabsaa'otaa fi sabboontotaa jechuun mana dararaatti guuraa jiraachuun ifoome. Guutuu gabaasa kanaaf Jaalbooree Addunyaa. Maqaa Oromummaa jedhuun of waamanii saba Oromoo gidiraa hamtuuf saaxilaa kan jiran murni xiqqaan gochaawwan namni keessaa hin qabne itti maxxansuun abbaa fi ilma akkasumas obboleeyyan irra darbee firoottan keessantuu waboo keessa jira jechuun namoota saamaa fi mana jireenyaa isaaniitti qabanii mana hidhaatti darbachaa jiru. Godina Lixa Wallaggaa aanaa Gullisoo ganda Galaawaa Teegii jedhamu keessaa muddee 18/2025 ergamtoonni Impaayera Minilikiif hojjetan mul'ata isaa galmaan ga'uuf waadaa galanii
jiran namoota siyaasa qaama kamiyyuu mormuuf deeggaruu keessaa hin qabne bakka hojii isaanii qabuun magaalaa Calliyaa Eekkaa jedhamutti geessanii qorachuun gara aanaa Gullisootti dabarsanii mana dararaa keessa akka buusan jiraattonni ifoomsaniiru. Namoota hidhaman keessaa muraasni maqaan isaanii Nugee Asaffaa Barkeessaa, Gammadaa Gaashuu, Addison Maganaasaa fi Solomoon Waaqjiraa kanneen jedhaman badii tokko malee afaan qawween doorsanii akka hidhan jiraattonni gandichaa arraata biyyoolessa Oromiyaaf eeran. Abiy Ahmed rakkoolee isa mudatee jiru jalaa ba'u fakkaatu saaqee uummataa keessa iyyaasuun barjaa dharaa uummatatti maxxansee namni nagaan biyya isaa keessa akka hin jiraannee gochaa jiraachuun dhugaa mul'atudha. Israa'el magaalaa Gaazaa keessatti lammiilee Faalistiinotaa lama ajjeeste. Jaanirbuu dhugaa dabalata qabdi. Israa'el waliigaltee dhukaasa dhaabuu cabsuu fi gargaarsa namoomaa baay'ee barbaachisu naannoo qarqara galaanaa waraanaan barbadaa'eef ugguruu ishee yeroo itti fuftee jirtutti humnoonni Israa'el yoo xiqqaate lammiilee Falasxiinotaa lama Gaazaa keessatti ajjeesaniiru. Dhaabbanni oduu Falasxiin Waafaan jedhamu wiixata kaleessaa akka gabaasetti loltoonni Israa'el baha magaalaa Gaazaa naannoo Shujeeyaa jedhamutti dhukaasa banuun namoonni lama ajjeefamaniiru. Du'a isaanii kanaan sa'aatii 24 darban keessatti lakkoofsi Falasxiinota Gaazaatti ajjeefamuu isaanii gabaafame yoo xiqqaate 12 gaheera. Kanneen keessaa 8 kanneen reeffi isaanii caccabaa naannoo sanaa keessa jiru keessaa baafame. Haleellaan magaalaa Gaazaa dhibbaan lakkaa'aman kun dhukaasa dhaabuu Israa'elii fi Hamaas gidduutti taasifame kan onkololeessa 10 hojiirra oole cabsite keessaa isa dhumaadha. Waajjirri miidiyaa mootummaa Gaazaa kaleessa Israa'el dhukaasa dhaabuu cabsite kana balaaleffachuun aangoonni Israa'el erga dhukaasa dhaabuun hojiirra oolee asitti yeroo 875 cabsuu isaanii ibseera. Sunis haleellaa qilleensaa fi meeshaa waraanaa Israa'el itti fufu manneen Falasxiinotaa fi bu'uuraalee siivilii biroo seeraan ala diiguu yoo xiqqaate taateewwan loltoonni Israa'el namoota nagaa Falasxiin irratti dhukaasuun raawwataman 265 kan dabalatu ta'u waajjirri kun ibsa baaseen beeksiseera. Haleellaa Israa'el Gaazaa irratti erga dhukaasni dhaabuu jalqabee raawwateen yoo xiqqaate lammiileen Falasxiin 411 ajjeefamanii 1112 ammoo madaa'uu dabalee ibseera. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Gidduugala Oromiyaa tarkaanfii murna bilisiginnaa irratti bakkeewwan garaagaraatti fudhateen injifannoo argate. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Gidduugala Oromiyaa tarkaanfii kana gaafa muddee 21 bara 2025 lixa shaggar aanaa Amboo Gandaaroo Xirootti fudhateen injifannoo argate. Tarkaanfii kanaanis humna diinaa irraa nama 7 yoo ajjeesu 9 ammoo madoo dandambii hin qabneen adabee jira. Gama meeshaatiin qawwee akaamaa 5 hidhannoo guutuu waliin dugda diinaa irraa hiikuun galii moonaa qabsoo bilisummaa Oromoo taasisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Gidduugala Oromiyaa tarkaanfii kana babal'isuun lixa shaggar aanaa Gindabarat ganda bakkee Fayyinee jedhamutti fudhateen injifannoo miidhagaa argate. Injifannoo kanaanis murna bilisiginnaa irraa nama 8 battalatti yoo ajjeesu nama 11 madoo jajjabaa madeessee jira. Gama meeshaatiin qawwee akaamaa 2 fi saakaasaa 2 hidhannoo guutuu waliin dugda diinaa irraa hiikuun galii moonaa qabsoo bilisummaa Oromoo taasisee jira. Akkasuma mudda 22 bara 2025 kaaba shaggar aanaa warra jaarsoo ganda faajee jirsaa jedhamu keessatti tarkaanfii fudhateen injifannoo argate. Haala kanaan humna bilisiginnaa irraa maqaa sakattaan bobbaatee irratti tarkaanfii fudhateen nama 4 battalatti yoo ajjeesu 3 immoo madoo dandammii hin qabneen adabee jira. Gama meeshaatiin qawwee akaamaa 2 hidhannoo guutuu waliin dugda diinaa irraa hiikuun galii moonaa qabsoo bilisummaa Oromoo taasisee jira. Akkasuma gaafa mudda 23 bara 2025 waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Gidduugala Oromiyaa lixa shaggar aanaa Gindabarat ganda Qixiree jedhamu keessatti tarkaanfii fudhateen injifannoo cululuqaa galmeessee jira. Gama injifannoo murna bilisiginnaa irraa nama 1 ajjeesu battalatti nama 7 ammoo harkaan qabee jira. Injifannoon kan uummata Oromoo.